baga ayyaana waggaa geessanii kennaa kana namoota afur ta'aniitu jechuudha kan walitti sassaabnee isaan irraa isinii qindeessine lukkuu tokko zayitii abbaa sadii duqeetii kiiloo 5 shunkurtii kiiloo 5 jechuudha hunda keessan kan wal qaqqabe namoonni daftara fudhatan ni jiru daftara darzana 5 walumaa galatti ijoolleen kana raawwatan Dibaabee Dheeressaa Asmaree Fayyisaa Dastaa Taamiruu fi namni tokko maqaa kiyya ibsuu hin barbaadu kan jedhe namoota afur ta'uudhaan kennaa kana isinii qopheessanii ayyaana bara kana nagaadhaan oolaa gammachuudhaan oolaa jechuudhaan kana isinii qopheessanii isaanin sirriitti naa eebbisa. barbaadan harka mucaa kana ilaala harka hin qabu egaa baay'ee ulfaata namoonni gama dandeessanii deeggarsa akka gootanii mucaa kana nama hammanaf waan hammana kana kennu jechuun waan guddaadha. Ayyaanni kun immoo hunda keenya ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana akkuma jedhame kanaan barri dhufu bara nagaa waliin jiraan, bara jaalalaa waliin jiraannu nu haa taasisu. Ayyaana keessatti rakkataa gargaaruun akka liqii rabbiif kennaniitti ilaalama waan ta'eef galata guddaa qabdanii itti aansuudhaan namoota deeggarsa kana godhan afran kan maqaan akka ka'us barbaanne kan jiru soo ta'e guddaa waaqayyo sinaa eebbisu jechuun barbaada. Baay'ee galatoomadha. Dubbachuudhaaf baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Ana ofii kootii baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif jennaan qaama miidhamaa keessattuu iyyuu jechuudha. Deeggarsi har'a isin goota qaama miidhamaa mana jiru yaastanii haala kanaan gargaaruun keessan baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif jennaan namni nama ta'uun nama qofa ta'ee immoo hojii kana hojjechuun waan guddaadha. Baay'een isaanii doolaara qabatanii qarshii guddaa qabatanii mana dhugaatii fi iddoo garagaraatti balleessaa jiru. Isin garuu yaaddanii qaama miidhamaa kanaa fi harka qalleeyyii kana ayyaana qixa nama kamiitiyyuu yaa ayyaaneffatu jettanii barataa uumaa tokko barachuu hin dandeenye daftara akkatti kennuun kun hojii guddaadha. Waaqa biratti hojii fudhatama qaba, nama birattis hojii fudhatama qaba. Hojii kana warri hojjetan Waaqayyo bara keessan harka keessan haa eebbisu. Akka maqaa kutaa magaala Bakkuu Shanaa itti gaafatamtuu liigii dubartootaatti akkasumas immoo akka dhuunfaa kootitti galata guddaan isinii qaba. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Kabajamtoonni asitti argamtanis akkasuma kabajamtoonni maatiin hirmaattonni ayyaana kana amma nama taanetti nama tokko yoo gargaarre waaqa biratti gatii guddaa arganna. Namoota asitti argaman kana gargaarre jechuun kanneen biroo kan gargaaramuu qaban hin jiran jechuu keenya miti. Manatti dhokatanii kan jiran rakkoo adda addaatiin kan qaama miidhamanii jiran hedduu isaaniitu jiru. Isaan kana waliin taane namoota rakkatanii qaama miidhamanii harka qallatanii kan jiran hawaasa keenya tajaajiluudhaaf hamma humna keenya waan ofii keenyaan qabnuunis waan namni biraa nutti kennuunis qaama bira ga'uudhaaf danda'uutiin bira ga'uudhaaf amanamoodha. Waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u. Ayyaana nagaa isiniif haa ta'u. Gammachuu gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana biraa irrattis yeroo biraattis manattis haa ta'u deebinee wal argina. Nagaadhaan nuu galaa isiniin jennaa galatooma. Maatiisuu galatooma umrii isin haa dheeressuu warra kana caalaa biyya qabatee biyya bulchu biyya abbaa biyyi keessan haa taatu biyya abbaa isin haa taasisu haganatti waan itti nu haa guutu.